kaarkulamii haarii amma beekana jechuudha. Noomaatiin kutaa 11 kana fakkaata. Hanga ammaa garuu sooftiweeriin isaatis gadi lakkifamne. Akkanumatti kabarii isaati malee sooftiweerii isaatis hin dhaqabne hanga ammatti. Kitaabonni kaanis lakkifamaa jiru. Ammoo kitaaba duraanii irraa waan adda ta'uu hin qabu. Hundumaa keessaa irratti malee waan keessaa isa adda godhee isin rakkisu tokko illee hin qabu. Tokko ilaalla. Kanas garuu kontentii isaanii jechuun yuunitoota isaan of keessatti hammatan tokko hin ilaallu ta'a. Akkuma agartan kana fakkaata jechuudha. Unit 1 in relation and function ka jedhu kunis kanuma duraan unit 1 irra ture kutaa 11 jechuudha. Inverse of relation and their graph ka jedhu inverse function and their graph application relation and function ka jedhu. Unit 2 si walaaltan kun rational expression and rational function ka jedhu kunis kanuma unit 2 irra ture jechuudha. Jalqaba irratti duraan kunoo maatriksiin ka duraan unit 6 irra turte unit 3 irra jirti maatriksii jechuudha. Determinantii wajjin adda bahanii jiran garuu isaan waan ajaa'ibaati. Determinantii boqonnaa 3 irra kaa'an boqonnaa 4 irra geessanii siidha. Determinantii fi propertii determinantii jechuudha. Concept of matrix ka jedhu kun ammoo guutuutti unit 3 keessa jira. Coordinate geometry hin jirtu jechuudha amma kitaaba amma kaalkulamii haaraa kana keessa. Statistics fi probability nis waan ajaa'ibaati adda bahanii akkasuma waa'een vectorii illee determinantiin jechuudha. Hawwatti unit density taate unit 4 taate jechuudha isin. Vectoriin duraan unit 8 keessa turte unit 5 tti gad deebitee turte kana. Tokko adda baatee revision scalar je tokko jedhee. Akkasuma transformation tanaa duraan unit 8 keessa waliin jira turte san vectorii wajjin unit 6 taate jechuudha. Reflection types of transformation barachaa turtan jechuudha. Warri kutaa 12 jiru amma no types of data waa'ee statistics dha jechuudha. Kun boqonnaa 8 tti waa'ee probability adda baasan jechuudha. Boqonnaa 5 ture duraan statistics boqonnaa 7 probability boqonnaa 8 jechuudha. Wanni haaraan inni takka jiru hin jiru. Warri duraan dubbisee akka fixanii jirtan waan asirra akkasuma tokko hin qabu. Kitaabni inni irratti malee kan itti deebiin jiru. Amma kun waa'ee trigonometry adda ilaabatee jirti jechuudha. Amma bakka kitaaba kanarraa guutumaa guutuutti qabee jechuudha. Waa'ee set of complex number hin jiru. Haa duraan boqonnaa 7 irra ture sanii. Akkasumatti ammallee further on trigonometrical function ka jedhu kutaa 11 boqonnaa 9 irra ture sanii hin jiru. Jarri kaan ammoo adda babaasan. Akkasumatti illee mathematical reasoning ka jedhu waa'ee loojikiidha. Argumental and valid waan jedhu sanis keessaa ba'ee jira jechuudha. Kaalkulamii kana keessaa kan akkuma jirutti adda kutan bakka unit 5 qabee jechuudha. Unit 3 hin jirtu coordinate geometry ka jedhu. Akkasumatti illee unit 4 hin jirtu waa'ee mathematical reasoning ka jedhu waa'ee loojikii jechuudha. Akkasuma unit 7 illee hin jirtu. Unit 7 kitaaba duraan irraan banaa state complex number ka jedhu. Akkasumatti unit 9 hin jirtu jechuudha. Ta duraan further on trigonometrical function ka jettu jechuudha. Unit tanaaf jechuudha. Jareen kaan adda babaasanii wanni